Ashama akkam jirtu hordoftoota dubbii dirree dinagdee nagaan koo inni kan jaalalaa nagaan koo inni kan dinagdee inni waansa inni bulluqaansaa inni jireenya dinagdee isinii habuugaan akkuma kaleessa dheengaddaa bakka jirtanitti isinaa qaqqabu jechuun barbaada. Nagaadha waan hundumaa kan dursu nagaadha waan hundumaa caalaa kan barbaachisu biyya nagaan hin jirretti qe'ee nagaan hin jirretti haala nagaan hin jirre keessatti hojii dinagdee hojjetanii milkaa'uun abadan yaadamu kana sababa ta'ee fi bakka jirtan hundumaatti bahaaf lixas kaabas kibba oromiyaa kan jirtan biyya keessaaf biyya alaa kan jirtan hundumtu nagaan koo ho'aan isaanii kan dinagdee akkuma kaleessa dheengaddaa bakka jirtanitti isinaa qaqqabu jechuun barbaada. Har'as viidiyoolee kanaan dura isiniif hiraa ture wajjin kan wal qabatu keessumatti kan dhiyeenya kana waa'ee aadaa hojii wajjin wal qabsiisee kan jiru wajjin yaada isinii kaasee wajjin hidhata kan qabuun dhimma ijoo dubbiidhaaf barbaachisaadha jedhe tokkoon isinii qabadhee dhiyaadhe viidiyoo baay'ee daqiiqaa yaraatii har'a kanin isin biraan ga'u kanaaf hamma dhumaatti turtiin keessan anaa wajjin haa ta'u jechuun barbaada. Mariin keenya guyyaa har'aa yookaan dubbii ijoon irratti dubbadhu guyyaa har'aa maali? Aadaa hojii gaarii gabbifachuun barbaachisaa ergaa ta'eeti. Aadaa hojii gaarii ta'e qabaachuun barbaachisaa ergaa ta'eeti. Akkamittiinitu aadaa hojii gaarii gabbifachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf irra maal godhaa? The 10 important points to cultivate good working culture. The 10 important points to cultivate a good working culture kan jedhu. Kanaaf tuqaalee 10 aadaa hojii gaarii gabbifachuuf isin gargaaran isiniif hiraa amma dhumaatti anaa wajjin tura viidiyoo kana share live subscribe gochuun hin dagatinaa gaa hojii keessan hojii idilee hin dagatinaa ani hojii koo hojii idilee hin dagadhu isinis hojii keessan hojii idilee hin dagatinaa. Aadaa hojii gaarii gabbifachuu barbaaddu? Aadaa hojii keessanii keessatti jijjiirama gaarii fiduu barbaaddu? Inni jalqabaaf inni dhumaadha. Namoota aadaa hojii gaarii qaban wajjin qofa firoomuu hiriiroo qabaachuu jechuudha. Namoota hojii jaallatan, namoota maal akka hojjetan beekan, namoota hojiif kabaja kennan, namoota hojii hin filanne, namoota hojii hin tuffanne, namoota yeroo hojiidhaa hin qisaasessin, namoota hojii irratti ilaalcha gaarii qaban isaanii wajjin hiriyoomuu. Akkana jedha kitaabni. Sibiilli sibiila akkuma qaru namnis hiriyaa isaatiin jedha. Warri biyya kanaa maal jedhu hiriyaa keenyatti mi ati eenyu akka taateen sitti maal jedha. Aadaa hojii gaarii qabaachuu barbaaddu yoo ta'e hiriyaa gaarii filadhaa. Hiriyaa hojii jibbu, hiriyaa hojiiniif, hiriyaa ba'ate, hannattaman, karaa qaxxaamurattaman, araadummaadhaan akkas godha jedhee amanu yoo jiraatu namoota akkasii magaalaa isaanii dhiyeessaa, qe'ee isaanii dhiyeessaa, biyya isaan keessa jiran dhiyeessaa jechuudha. Aadaa hojii gaarii gabbifachuun namarraa namatti darba. Contagious. Working culture is a contagious. Ibaumman is contagious, by the way. Nama hamachun contagious. Wanufun contagious. Kana sababa ta'eef namoota aadaa hojii gaarii qaban barbaadaati wajjin Roomaa. Warra armaataa hojjechuu jaallatan, warra bulookeetii oomishuu jaallatan, warra ba'aa baachuu jaallatan, warra kophee haxaa'uu jaallatan. Warra asii keenya dalagaa jedhanii karoorfatan yoo jiraatan isaanii wajjin hiriyoomaa isaanii wajjin firoomaan isiniin jechuu barbaada. Lammaffaarratti aadaa hojii gaarii gabbifachuudhaaf lammaffaarratti kan isin barbaachisu maalidha? Hiikaaf kaayyoo hojiidhaa beekuudha. Hiikii hojii maali? Hojii jechaan maal? Isa kamtu hojiidha? Maaliif hojjetama? Kaayyoon isaa maaliif? Inni jedhamu beekamu ture jira. Nyaachuudhaaf, dhuguudhaaf, garaa guuttachuudhaaf, ittiin bulinnaadhaaf yoo ta'e kanaaf namni dabarsee wal kenna. Kanaaf namni wal tokkummaa oolu. Siyaasa golatti walii wajjin hojjeta. Kaleessa dhoksaa walii wajjin qabaate kan inni waltajjiitti wal saaxilee wal balleessee wal kuffisuu waa biraaf miti. Garaa guuttachuudhaaf, nyaachuu, dhuguu, jiraachuu gammaduudhaaf. Lakki hiiki hojii sanaan oli. Hojiin jireenya, hojiin fayyina, hojiin guddina, hojiin jijjiirama, hojiin generationiidha, hojiin biyya, hojiin saba, hojiin mootummaadha, hojiin amantiidha. Hiika hojii beekuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf
Gaafa hojiitti bobbaatan kaayyoo hojjettaniif adda baasaa beekaa. Eessa ga'u akka barbaadan adda baasaa beekaa. Maaliif akka gadi buutan, maaliif agamsatti galtanii ba'aa akka baattan, maaliif mana namaatti akka galtan, maaliif waardiyyummaa akka qaxaramtan, maaliif indagana irra deebi'een baradha jettanii akka ifaachaniif sirriitti beekaa jechuudha. Kaayyoo isaa beekuun. Sadaffaan gorsitoota qabaachuun. Mentors, business mentors. Yoo qonna keessatti bobba'anii jirates namoota nu gorsan, namoota nu qajeelchan, namoota yaada nuuf kennan, namoota saayinsiif teekinooloojiitti hirkatanii nu gorsan qabaachuun baay'ee barbaachisaa jechaadha. Mootiin gorsan qabne waggaa lamayyuu immoo kanaaf jedhama jecha biyya kanaa keessatti. Gorsitoonni barbaachisoodha. Namoota muuxannoo qaban, namoota siiniyer ta'e, isin dura waan kana keessa hirmaatan, namoota hojjetanii wayyaa'an, namoota qusatanii sadarkaa guddaarra ga'an, namoota daldalanii galma ga'an, namoota gosa dinagdee tajaajilaatti bobba'anii har'a sadarkaa guddaarra jiran, yookaan warra waa'ee kanaa barate, waa'ee kanaa qorate, waa'ee kanaa irratti qorannoof qo'annoo garaagaraa geggeessarraa gorsa barbaachisuun fudhachuun barbaachisaa. Gorsa jibbinaan kufaatiif of qopheessuudha. Badiidhaaf of qopheessuudha. Waan hundumaan beekaa ta'uu hin dandeenye. Waan hundumaan knowledgeable ta'uu hin dandeenye. Kanaaf it's wise to seek advice and to have mentors. Arfaffaan hojii hojjennu hundumaa ilaalcha biizinesiin ilaaluu danda'u nurra jira. Subsistence mentality nutu hin taane business mentality ilaaluu nurra jira. Yoo hojii humnaa tokko irratti bobba'anii ta'e maalan irraa fayyadama? Akkamittiin kanaan jireenya koo jijjiiruu danda'a? Akkamittiin kanaan waggaa 10 dhufu keessatti ofii kiyya abbaa qabeenyaa ta'uu danda'a kan jedhu ija biizinesiitiin, leensii biizinesiitiin ilaaluu danda'u jira. Yoo qonnate akka warra keenyaaf maatii keenya goodattafe nyaatee buluu, dhugee ijoollee ittiin guddisuu, of jiraachisuu duwwaadhaan ilaalla yoo ta'e isayyuu hin geenye. Qonna kana qote hektaara hamma kana qote gamoo magaalaatti ijaaruu hin danda'a. Konkolaataa akkasii bituu hin danda'a. Gara investmentiif industirii akkasiitti ce'uu hin danda'a kan jedhudha. Barumsa tokko gaafa yuunivarsiitii galuuf jennu utuu barumsa tokko hin jalqabeen utuu dipaartimentii tokko hin filatin barumsa kana baradhee maallaqa meekii gochuu nan danda'a. Fiiziksiidhaan akkamittan meekii gochuu danda'a. Baayoloojiidhaan akkamitti. Accounting, finance, medicine, engineering, accounting, cooperatives, economics. Subject maatterii qorattan kanaan utuu jaallattanis haa ta'u utuu hin jaallatin gosa barnootaa itti darbatamtan kanaan akkamittan tujaaruu danda'a ka jedhu mentality akkasii qabaachuudha. Fieldiin hundumtuu tujaara siin godha. There is no field of study that will keep you in the depths of poverty. All departments, all field of studies can give you an opportunity to be economically successful. Garuma akkaataa itti ilaalu, akkaataa itti karoorsuun, akkaataa ittiin hojjennu. Kanaaf hojii hojjenna yoo ta'e, barumsa baranna yoo ta'e, waan irratti bobba'an hundumaa ija biizinesiitiin ilaaluun nurra jira jechuudha. Kabiraan shanaffaa irratti ko'eessa of gochuu danda'udha. Biizii of gochuudha. Inni good working culture baay'ee akka jabeeffannu nu godha. Maal jennaan? Fakkeenyaaf waajjira galle yoo ta'e, kophee na xaamne jira yoo ta'e, kophee haxoofne sireetu nafamne siriyaaf na mana tun qulqulloomne yoo ta'e, mana qulqulleessina waan hin daakamne jira ta'e, waan hin qotamne tuqotam inqotamintu jira ta'e, inqotam waan bishaan dhugintu jira yoo ta'e, bishaan dhusin. Make yourself completely busy. Yeroo waajjira seentanoo make yourself completely busy. Lafa daldala keessanii yoo dhaqxanoo make yourself completely busy. Lafa hojii tajaajila waa kennuu dhaqxantu jira yoo ta'e make yourself completely busy. Inni kun akkasin hojii jaallattan, akkasin hojiitti addicted taatan, akkasin hojjettanii hin quufne, tokko hojjettanii lama hojjettanii sadi hojjettanii afuritti akka darbattaniif isin gargaaraa jechaan. Kana jechaan boqonnaa dagadhaa jechaan jiru. Kana jechaan work quality ta'aatiin boolloof buusaa jechaan jiru. Work life balance ignorii gochaan jiru. Waanan dubbachaa jiru garuu busy of gochuu shaakaluun barbaachisan. Akkaataa kanatti kaalchanii jedhama. Mee warri biyya kana keessa jirtan faranjoota biyya alaa dhufanii naannoo keenya jiraatan isaanii yeroo hundumaa waa hojjetan agartu. Hospitaalaa ba'anii, mana barumsaatii ba'anii, waajjira ba'anii tusaa waa hojjetanii agartu. Waajjiratti hojjetu, naannoo mana isaaniitti hojii biraa hojjetu. Aadaa hojii gaarii gabbifachuu barbaaddu yoo ta'e wanti isin barbaachisu inni tokko cal jedhaatii biizii akkaataatti of gootan shaakalaa ka jedhu. Ja'affaan miira ni danda'amaa gabbifadhaa. Ni danda'ama jenna akkasin hojjetan, akkasin dhiibdan, akkasin gaaricha dhiibdan, akkasin keenyan sana dhiibdan isin godhaa jechaadha.
Hindanda'amu ka jedhu hafuura akkasii al tokko si weeraree jennaan kan isin fuuldura jiru boolla. Kan isin fuuldura jiru kufaatiidha. Kan isin fuuldura jiru injifatamuudha. Kan isin fuuldura jiru qe'ee gadhiiftanii lafa gurgurtanii gamoo gurgurtanii uummata kibbaaf kaabaa dhufetti qe'ee gurgurtanii deemuudha kan dhufu. Shaakallee yoo kumni dhiifnee hin deemu. Itti buunee yoo dadhabne dhiifnee hin deemu. Nin danda'ama ka jedhu nan danda'a. Harka lama hin qaba, miila lama hin qaba, biyya hin qaba, qe'ee hin qaba, nin danda'a. Ebaluu hojjeteera ani sinuma hin danda'a. Akkas ta'eera nan danda'a. So, developing the spirit of possible is possible. Jechuu dandeenyaan, you can make it. I guarantee you, you can make it. There is no any natural reason that you cannot make it. Waaqarraa fudhatee kan dhufe jiru gara haadha isaa keessa dandeettiif jabina akkasii fudhatee kan dhufe jiru ni danda'ama ka jedhu hafuura akkasiin of guutaa. Torbaffaan rakkoolee nu mudatan hundumaa barnootatti jijjiiru. Hin wawwaatinaa, hin boo'inaa, isuma dhaadhessaan ooliinaa, abdii kutannaa keessan mo'amuu keessan gadi qabamuu keessan iddoo tokkotti qisaasan kana duwwaa odeessaan ooliinaa. Kanan irraa baradhe, sanan irraa baradhe jedha. Lukkuu horsiiftanii yoo jalqaba sinirraa dhume maaliif narraa dhume jisa jedhu akka muuxannoo fudhate irra deebi'aa lukkuu keessanitti. Daldala tokko jalqabdanii yoo kasaara hamaan isinirra ga'e daldalli anaaf hin ta'u jettanii qullaa buuftanii baqatinaa. Maaliifan kasaare eessattan dogoggore ka jedhu irraa baradhe. Namoonni saayintistoonni addunyaa kanaa ifanuu kalaqan si'a dhibba hedduu yaad si'a kumaatama shaakalaniitu lafa amma jirru nu ga'an. Kanaaf muuxannoo leessaniin waan hundumaa caala. Barnooti muuxannoo shaakalaa waa keessa dabarre waan hundumaa caala. 8ffaan hojii 100 wal faana hojjechuu hin yaadinaa. Kun amilee isin buusa. Maaliif jennaan waa 10 wal duukaan hojjedha jettanii yoo kaatan tokkoon isaatuun galmaan ga'inaaf. Qabeenya keessantu faca'a. Iskiilii qabdantu skaatar diitaa. Leberii qabdantu skaatar diitaa. Kapitaala qabdantu skaatar diitaa. Faakasii sin qabdantu skaatar diitaa. One thing at a time or two things at a time. Waan itti specialize gootan, waan irratti caalaa skiilii gaarii qabdan adda baafadhaa. Isa yoo gochuu dandeessan hojii hojjechuun isinitti tola. Hamileen keessaniin dhufa. Bu'aa dhandhamaa deemtu sababa ta'ee fi gammachuudhaan guutamaa deemtu jechuudha. Aadaa hojii gaarii gabbifachuu barbaaddu yoo ta'e waa hedduu al takka wal faana hin shaakalina, hin yaalina, of hin gidirsina, humna of hin buusina. Do one thing at a time. 9ffaan abdii kutachuu dhiisuu. Abdii jaalalliif amantiin warri kun darbanii bara baraan jiraatu boloota ku. Namni abdii qabu galma ga'a. Nama kan gammachiisu tujaaruu miti. Nama kan gammachiisu gamoo lafa kaa'u miti. Nama kan gammachiisu konkolaataa miliyoona 20-30 miti. Imala gara qabeenya kanaatti taasifamutu nama gammachiisa. Abdii gara abbaa qabeenyaa ta'u, abdii gara investmentii galuu kana nama gammachiisa. Kanaaf wanti dhufe kamiyyuu abdii akkasiin kutachiisu. Hiriyoota ollaadha abdii isin kutachiisan. Seenaa keessan haasa'anii, waa'ee keessan, waa'ee maatii keessanii, waa'ee jireenya keessanii, waa'ee zarii, waa'ee afaanii, waan meeqan abdii, waa'ee barumsaa, waan meeqan, waa'ee siyaasaa, waa meeqan abdii isin kutachuu barbaachisaniif gurra keessaniin argisina, abdiin kutatina. 9ffaadhaaf inni dhuma seenaa keessa darbitan galmeessuun dagatina. Viidiyoodhaan, suuraadhaan barreeffamaan galmeessa. Waa baay'een hin dagatamu. Sammuun namaa kun waa yaraa duwwaadha qabachuu kan inni danda'u. Gamoo yeroo jaartan sana, warshaa sana yeroo dhaabdan, yeroo kophee haxaa turtan sana, yeroo akaayii naannessaa turtan, yeroo kitaaba gurgurtan sana, yeroo mana namaatti ergamtan sana, yeroo waa xixiqqaa keessa darbitan sana attamitti keessa darbitan. Isa jedhu galmeessaa kaa inni akkasiin caalaa hojjettan. Dhuma imala namaatti isarraa ijoollee keenya barsiifnu, isarraa ola deemtota barsiifnu, isarraa namoota abbootii qabeenyaa akka ta'an barbaannu isarraa barsiifnu. Waan fuula keenya duratti dhufaa jiranii fi isaan kanatti hirkanne, isaan kanarraa baranne, isaan kanaan kanayyuu keessa darbeera ittiin jenna. Galmee qabaachuun, riikardii qabaachuun, dookimentarii qabaachaa deemuun aadaan hojii keessanii akka itti fufiinsa qabaatu, momentamii akka qabaattan, boba'aa imala akka qabaattan isin gargaara jechaadha. Kanaaf hordoftoota dubbii dirree dinagdee viidiyoo gabaabaan kun har'a kan qabatee isiniif dhiyaate gaan maaliidha akkuma agartanii aadaa hojii gaarii gabbifachuudhaa fi maal gochuu qabna ka jedhu waan beekurraa waan nu badheef waan dubbisarraa isiniif hiruun yaade kanagaan
bal'inaan kan isin argattan kitaaba dhaloota dinagdeen humneessuu jedhu keessatti ni argattu. Sana bal'inaan dubbisaa. Viidiyoo kana walii firaa. Egaan aadaan hojii keessanii hagabbatu. Miirri hojii keessanii hola deemu. Hirreen hojii keessanii jabaachaa deemu isiniin jechuun barbaada. Bakka jirtan hundumaatti nagaan koo isinii wajjin haa ta'u. Waan dhaggeeffattaniif galatoomaa. Horaa bulaa.